ajaa'iba ajaa'iba taajjabbii. Yooyyaa harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa. Egaa har'aan tana taajjabbii kutaa takkaffaa qabna. Taajjabbii kutaa takkaffaa keenya har'aatiin imala baajaaj kan jedhu taati. Hamma xumura sagantichaatti nu faana turraa waan guddaa tokko akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Egaa saganticha waliin turtii gaarii. Lama taaneeti baajaaj foorsii gama duubaa kana teenye beekta. Amma gaanu lachuu dhiira garuu karumarratti walitti dhufne malee waliin beeknu gaa. Amma xiqqoo erga deemnee booda dubartiin takka karaarraa nuti dabalamtee isii waliin sadi taanee imalatti fufne. Hubadhu dubartiin amma nuti dabalamtee fi gurbaan anaa waliin yaabbate sunis warra bultii qabu. Ajaa'ibaa barra. Gurbaan akka nama maraatee dubartiitti harkaan sukkuumu itti fufe. Kolkolow maaluma dhalaan akkanaa jaartiin namaa seera qabdi. Tunkaddoon tanuma akkam yaa rabbi tan yoo namni harkaan isii tuqe akka taajjabbiin jalaa duutee kan sossobaa ilmanitti ho'ifattu. Allaahumma najjinna jee osoon keessa kiyyatti haaraa haasa'uun bikkaan itti deemu xiqqoo egaa bira gaddabree baajaajirraa bu'ee miilaan ol deebi'e. Egaa tanan isinitti hin qabiin isiniin jechaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa isinoo gama keessanii maal taajjabdan kan isiniin jedhu qopheessee deessaan olii qaalammeeti.